sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kamisa onkololeessa 12 bara 2017 ashama akkam jirtu kabajamoo jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma barame oduu isin dhageessisuun eegalla. Qophii addaa fi wallee warraaqsaas ni qabna. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu aan michuu lammiiti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashama akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaarraaf qopheeffanne qabadhee dhiyaadheera oduu waliin an Abdii Bilisummaati. Onkololeessa 11 bara 2017 Oromiyaa kutaalee adda addaa keessatti hiriirri mormii fi fincila xumura gabrummaa bifa adda ta'een geggeeffamaa ooleera. Uummanni Oromoo jibbaa fi nuffii sirna mootummaa abbaa irree wayyaanee irraa qabuun yeroo garaagaraatti baroota dheeraadhaaf mormii isaa geggeeffataa kan ture ammas itti fufuudhaan mootummaa wayyaaneetti xumura gochuuf mormii isaa bifa adda addaan geggeeffachuu irratti argama. Haaluma kanaan uummanni Oromoo haalota rakkisoo fi wareegama lubbuu isa baasisan keessa dhaabbachuudhaan mootummaa wayyaanee qawweedhaan uummata kana bulchuu barbaadu irratti mormii hadhooftuu taasisaa tureera. Ammas qabsoon qeerroo bilisummaa Oromoo caasaa waraana bilisummaa Oromoo jalatti ijaarameen eegale itti fufuudhaan mootummaa wayyaanee raasee bara bulchiinsa ishee gabaabsuu irratti argama. Bifuma kanaan baroota as dhiyoo kanarraa eegaluudhaan qabsoon qeerroo bilisummaa Oromoo bifa qindaa'een geggeeffamaa fi mootummaa wayyaanee hollachiisaa umurii ishee gabaabsaa kan jiru ammas itti fufuudhaan bifa adda ta'een haga har'aatti geggeeffamaa jira. Bara darbirraa kaasuun mootummaa wayyaanee uummata ollaa fi Oromoo walitti buusuu ishee mormuudhaan geggeeffamaa kan ture mormiin kun uummanni Oromoo hunduu shira mootummaa wayyaanee kana fashaleessuuf bakka jiru wal ijaaree mootummaa nama nyaataa wayyaanee dhabama gochuuf qabsoo isaa tokkummaadhaan geggeeffataa tureera. Uummanni Oromoo qabsoo taasisaa tureen injifannoowwan gaggaarii argatus kaayyoon qabsoo Oromoo mootummaa gabroonfataa wayyaanee kana ofirraa kaasee olaantummaa ofii fi birmadummaa biyya isaa mirkaneessuu waan ta'eef qabsoo kana utuu walirraa hin kutiin har'as geggeessaa jira. Mootummaan wayyaanee daangaa Oromiyaarraan uummata tuttuqee kallattii qabsoo uummataa jijjiiruuf yaaluu fi uummata Oromoo naannoo Somaalee keessa jiraatan qabeenyaa fi qe'ee isaanirraa buqqaasuu isaatiin jabaatee kan itti fufe qabsoon Oromoo bara kanaa hojiin akkasii ammas dhaabbatee waan hin jirreef qabsoon Oromoo kun itti fufuudhaan shira wayyaanee kana mormuudhaaf kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti geggeeffamaa jira. Kanumarraa ka'uudhaan tibba kanas hiriirri mormii kutaa Harargee keessatti kan eegalee guyyaa kaleessaa jechuun onkololeessa 11 kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti adeemsifamaa ooleera. Hiriirri mormii fi fincilli xumura gabrummaa kun kutaawwan Oromiyaa kanneen akka Harargee lixaa, Arsii lixaa, Wallagga lixaa, Qeellam Wallaggaa fi Shaggar lixaa keessatti bifa ho'aa ta'een geggeeffameera. Onkololeessa 11 bara 2017 godina Arsii lixaa magaalota hedduu keessatti mormiin sirna mootummaa wayyaanee irratti adeemsifamaa ooleera. Magaalota kanneen akka Shaashamannii, Dodolaa, Asaasaa, Kofalee, Adaabbaa fi Shaallaa keessatti geggeeffamaa kan oole yommuu ta'u mormiin fincila xumura gabrummaa kun bakkeewwan hedduun nagaan xumuranii deebi'anis qaamni mootummaa wayyaanee magaalaa Shaashamannii keessatti namoota nagaadhaan mormii ofii dhageessifatan irratti dhukaasa banuudhaan lubbuu nama 4 kan galaafatanii fi namoonni hedduun akka madaa'an maddi oduu sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo magaalaa Shaashamannii irraa arganne ifoomseera. Hiriira mormii kana irrattis qeerroon dhaadannoolee hedduu haala yeroo waliin deemu dhageessisaa oolaniiru. Dhaadannooleen kunniin kanneen akka abbaan biyyaa abaa'oodhaa, daangaan keenya dhiiga keenyaan ni eegamaa fi hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaatiin ufaa gadhiifaman kanneen jedhan dhageessifamaa oolaniiru. Bifuma wal fakkaatuun mormiin kun godina Shaggar lixaa aanotaa fi magaalaawwan hedduu keessatti geggeeffamaa ooleera. Godina kana kanneen akka magaalaa Amboo, Giincii, Hoolataa, Olankomii fi Gudar keessatti bifuma wal fakkaatuun geggeeffamaa kan oole yoo ta'u mormiin kun bakkeewwan kanneenitti dhaadannooleen hedduun dhageessifamuudhaan uummannis diddaa isaa mootummaa wayyaaneef qabu dhageessifataa ooleera.
Hiriirri kun lixa shaggar kana keessatti geggeeffame kun nagaa fi milkiidhaan akka xumurame maddi odeeffannoo keenyaa nuuf dheereera. Akkasumas fincila xumura gabrummaa kun Oromiyaa lixaa godina Qellam Wallaggaa fi Wallagga lixaa magaalaa kanneen akka Beegii, Gidaamii, Machaaraa, Najjoo fi Caanqaa keessatti bifa ho'aa ta'een geggeeffamaa oole. Haaluma wal fakkaatuun hiriirri mormii kun Oromiyaa bahaa godina Harargee bahaa fi Harargee lixaa keessatti dhageessifamaa ooleera. Hiriira mormii aanaa Guraawaa magaalaa Bookee keessatti taasifame irratti namni 3 qaama mootummaa wayyaaneetiin akka ajjeefaman maddi oduu keenyaa ifoomseera. Du'a dargaggoota kanneeniitiif sababa kan ta'e mootummaan wayyaanee namoota Oromoo hin ta'inii fi afaan Oromoolee hin beekne gara kanatti bobbaasuudhaan shiraxaxxee akka ajjeesifte maddi oduu keenyaa itti dabaluun addeesseera. Mootummaan wayyaanee shira adda addaa xaxuudhaan lubbuu ilmaan Oromoo kan galaafatte cinatti afaan fajjii uumuudhaan qabsoo qeerroo bilisummaa Oromoo laaffisuudhaaf hojii hojjechaa akka jirtutu hubatame. Hiriirawwan kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti ba'amanii nagaa fi milkiin deebi'amaniif ga'een poolisoota Oromiyaa olaanaa waan ta'eef galateeffachaa warreen uummata keessa seenanii hojii diinummaa hojjetan to'achuu irratti cimsitanii akka hojjettan dhaamsa isiniif dhaamna. Oduu keenya biraatiin mootummaan wayyaanee sabaaf sablammoota biyyattii saamuudhaan qondaalota ishee sooromsuu itti fufteetti. Akkasuma abbootii qabeenyaa ofii duuromsite kana qabsoo uummata Oromoo akka laaffisanii fi diina uummata Oromoo faala akka mijeessan gochuudhaan hojii diinummaa hojjechuu ishees itti fufteetti. Haaluma kanaan naannoo Benishaangul Gumuz bakka Yaasoo jedhamtutti abbaan qabeenyaa dhalootaan lammii Tigiree ta'ee lafa hektaara 500 ol qabachuudhaan oomishoota adda addaa irraa fayyadamaa kan jiru. Dhiyeenya kana hooggantoota waraana TPLF fi poolisoota naannoo Benishaangul walitti qabee affeeruudhaan uummata Oromoo irratti waraana akka banan mariisisaa akka ture qeerroon nuuf gabaase. Akka odeeffannoon kun addeessutti namni kun yeroo darbee poolisoota naannichaa fi waraana humna mootummaa wayyaanee qabachuudhaan daangaa Oromiyaa karaa Haroo Limmuu seensisee lafa Oromiyaatti seenuudhaan daangaa sobaa argisiisee rakkoon nageenyaa akka uumamuuf haala mijeessaa akka ture bira ga'ameera. Qeerroon Haanaa Aroos kana hubachuudhaan of eeggannoo cimaa taasistanii daangaa ofiis akka kabachiiftan gamanumaan dhaamsa isiniif dhaamuu feena. Dhumarratti mootummaan gabroonfattuu wayyaanee duula uummata Oromoo laaffisuu ishee itti fufuun dhaga'ame. Uummata ollaa Oromoo hidhachiisuun itti bobbaasaa kan turte mootummaan abbaa irree wayyaanee ammas itti fufuudhaan uummata godina Wallaggaa bahaa aanaa Aroo irratti poolisoota Benishaangul hidhachiisuun dhukaasa bantee lubbuu fi qabeenya namaarra gaaga'ama hamaa geessisaa akka jiru dhaga'ame. Torban darbe keessa dargaggoo Oromoo 2 kan hojii eegumsaa abbaa qabeenyaaf hojjetan irratti humni hidhatee deemu daandii irratti qabuudhaan doorsisa akka malee erga irraan ga'aniin booda reebicha hamaa akka irratti raawwatan maddi oduu keenyaa ifoomseera. Dargaggoota kanneen lamaan kana jalqaba humni hidhatee socho'uu itti dhufuudhaan eenyummaa isaanii erga qoratee booda odeeffannoo naannoo kanatti ta'uu kan Oromiyaa geessuu fi qeerroodhaaf gabaasuu isin jechuudhaan doorsisaa fi reebicha humnaa olii irratti raawwachuun akka bira darban maddi oduu sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo qaqqabe fagoodha. Dargaggoonni kun erga doorsifamanii fi reebamanii darbanii gareen biraa nama 7 ta'ee itti dhufuudhaan kan duraanii irratti miidhaa hamaa akka irraan ga'an odeeffannoon arganne ni addeessa. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa har'aaf qopheeffanne kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiilooheerzii 1740 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessise Jaal Abdii Bilisummaa ture horii bulii jenna. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun wallee warraaqsaa tokkoon booda gaaffiif deebii Jaal Ibsaa waliin goone isin biraan geenya. Ammas nu waliin tura. Oromo
falmacha goota kaa oromoon jabaa jabaa galcha hin sodaanne diina atar kuma duwwaan dhiigna abbaa lola'uus kuma abbaa ilmaan jedha qeerroon biyya oromoo daaya qeerroon wabsinee ni ga'a darroobsan beekanii wabsinee ni ga'a darroobsan beekanii mirga namaan tuqne kan kee maaf tuqanii ajjeesin gaddiiniif kan mirga kee dhiibu waasi gumaa goota alagaanaa jilu jedha qeerroon biyya oromoo daaya qeerroon kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kanatti aansuun haala hiriira oromiyaa keessatti guyyaa kaleessaa fi har'as itti fufee adeemsifamaa ol ilaalchisuun gaaffiif deebii jaal ibsaa dhaabasaa waliin goone simbiraan geenya. hayyee jaal ibsaa guyyaa kaleessaa hiriira mormiiti ture. hiriirri kun oromiyaa lixaa fi giddugaleessa akkasumas oromiyaa bahaatti bal'inaan deemsifamaa ture. mee ka'umsi hiriira kana maali jettee yaadda? Tole jaalmichu akkuma beekamu hiriirri mormii fi balaaleffannaa godhame kuni kanuma guutuu biyya ilmaan Oromoo fi Oromiyaa biratti beekamu bira darbee akkuma addunyaatti waan beekamudha. Uummanni keenya jilmaan qa'ee fi qabeenya isaaniitirraa kan buqqa'an jiraattota daandiirraa kan ta'an kan falmachaas jiran kan iyyachaas jiran akkasumas sirna nyaataa gabroofataa mootummaa wayyaanee kuni baroota dheeraadhaaf uummatoota cunqurfamoo akka Oromoo fi kanneen biroo irratti gocha hammeenyaa fi jibbiinsa wal make adeemsisaa jiraachuusaa waan beekamuuf kan diddaa kana geggeessus uummatuma keenya rakkoo fi gadadoon irratti raawwachaa jirudha. kanuma bu'uura godhachuudhaan guutummaa Oromiyaa irratti bahanga dhiyaa akkasumas kaabanga kibbaa waan akkuma waliigalaatti diddaa uummanni geggeessaa jirudha. kanumarraa kaanee waan argaa jirruu fi dhageenyaa jirru yoo fudhanne guutuu Oromiyaa jechuudha yeroo kanatti kan diddaa fi balaaleffannaa kana gochaa jiran. hayyee ka'umsa isaa akkas yoonaa jettee kanumarraa ka'uun gaaffii tokkoon si gaafa maal seete yeroo ammaa kana gama sooshaal miidiyaarraa waan hedduu dubbisaa jirra. hiriira kana diinatu waame kan jedhu hedduudha. kun maal bu'uura godhateeti jette? Tole jaalmichu kuni waanuma ifa galeessa jechuudha waanuma hundi beekudha. kuni eenyumtuu waamicha eenyumtuu godhe osoo hin ta'in akkuma gara jalqabaatti ibsuuf yaaletti abbaan dhimmaa uummata Oromooti jechuudha. uummata Oromooti kan rakkatee jiru, uummata Oromooti kan qa'ee isaatirraa buqqa'ee jiru, uummata Oromooti kan falmachaa jiru jechuudha. waamicha qaama kamiyyuu dhaga'ee miti uummanni Oromoo kan falmachaa jiru har'a. qa'ee isaarraa waan buqqa'eef qa'ee isaarratti waan du'aa jiruuf roorroo qa'eetti nama galtemmoo abbumatu ka'ee falmatee abbumatu didee isa nama miidhe ofirraa kaasa waan ta'eef waamicha qaama kamiyyuu doon dhagahin uummanni Oromoo mataa isaadhaan dammaqee yeroo itti falmachaa diddaa geggeessaa jirudha jechuudha. kanaaf abbaan dhimmaa uummata Oromooti, abbaan dhimmaa qeerroo Oromooti jechuudha.
Hooggantoonni sochichaatis kan didee du'aa ajjeesaa jiru uummata Oromooti jechuudha. Kanaaf uummata Oromoo laallata dhimmichi. Namni itti gaafatamummaa fudhatu uummata Oromooti. Kan qayeesaa irratti miidhamaa jiru uummata Oromooti. Kan du'aa jiru uummata Oromooti. Kan iyyachaa jiru uummata Oromooti jechuudha. Qaama sadaffaa yookiin qaama lammaffaa namni ilaallatu hin jiru wanti kun. Kana duras waggaa dhibbaaf uummanni Oromoo guyyaa gita bittuu Habashaa jalatti bara dhufaa darbaa kufee eegalee guyyaa tokkicha tole naa ta'e jedhee taa'ee ooleen buleen beeku. Ofiisaadhaaf falmataa, ofiisaadhaaf murteeffata jechuudha. Fundurattis akkasuma hanga hin bilisoomnetti, hanga hin birbadoomnetti, hanga biyya isaa abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffannetti haaluma kanaan itti fufa. Sa'aatii yookiin daqiiqaa tokko yeroon itti taa'ee qaamni inni dhaggeeffatu jiraatu hin jiru. Kanaaf qaamonni gaaffii akkasii yookiin yaadota faallaa sochii uummata Oromoo kana hoofanii warra dantaa dhuunfaa isaaniitiif nuun malee maaliif ta'a? Kunis akka yaadu akka kiyyaatitti gabrummaa yookiin gabrooffattoota birooti jechuudha. Qilleensa haala qilleensaa laallatee guyyaa ho'ee fi qorree akka isaaf tolutti akka hojii dabalataatti ilaala jechuudha qabsoo uummata Oromoo kana. Rakkoo uummanni keenyaaf gadadoo uummata keenyatiif bakka hin qaban jechuudha warreen akkasitti odeessan. Uummata keenya har'a imimmaan dhiisee dhiiga bo'aa jiru kun waan itti dhaga'amu hin jiru jedhee yaadaan. Kanaaf uummanni keenya qaamota akkasii afaan fajjii yookiin immoo qabsoo uummanni keenya finiinsaa jiran kana fuuldura dhaabbachuudhaaf gufaatii fi qoree qabsoo keenyaa ta'uudhaaf olola afaan fajjii akkasii odeessan kana dhaggeeffachuu hin qaban uummanni keenya. Kanaaf uummanni keenya har'as ofii murteeffatee ofii falmataa jira waan barbaade hanga argatutti itti fufa. Kanaa ol akka itti fufan immoo abdiin qabachuudha. Kanaaf abbaan dhimmaa yookiin hooggantoonni sochii kanaa fi itti gaafatamummaa fudhatanillee qeerroo biyya keessaa warra aantummaa fi jaalala miidhaa saba isaanii bira gaanii argan warra itti dhaga'amuu danda'an qaamota akkasii kanaaf qaama bakkee taa'ee haala yeroo ilaallatee gaafa isaaf ta'e iyyee gaafa isaaf hin taane immoo taa'aa jedhu kana wanni dhaggeeffataniif jiraachuu hin qabu. Ani akkasitti yaada. Hayyee yaadota bareedoo fi yaadota murteessoo ta'an nuuf kaastee akkuma atuu jettee qabsoon uummata Oromoo akka ujummoo bishaanii yeroo tokko bananii yeroo tokko cufatanii fayyadaman miti. Qabsoon uummata Oromoo erganni gabrummaa jalatti kufee guyyaa tokkollee dhaabbatee hin beeku. Uummanni Oromoo roorroo fi garbummaa isatti fe'ame ofirraa kaasuuf of ijaaree wal ijaaree gareenis ta'e tutaanis ta'e akkaataama jiruun inni falmataa ture ammas kan nuti argaa jirru sanuma. Haa ta'u malee kana gidduutti yaadonni garaagaraa karaa sooshaal miidiyaa qabsoo kana ani waamne nati waame miti diinatu waame jechuudhaan maqaa garaagaraa itti maxxansaa jiru. Uummanni Oromoo garuu waamicha jaarmiyaa siyaasaa tokko malee waamicha nama dhuunfaa tokko malee garbummaa fi roorroo fi daba uummata Oromoo bahaa hanga lixaatti raawwataa jiru saaminsa ajjeechaa hidhaaf jumlaa wantoota kana mormeeti kan inni hiriira kana geggeessaa jiru. Diddaan uummata Oromoo kun ka'umsisaa cunqursaaf roorroo bara dheeraa ta'ee akka jiru utuma arginu kan jidduutti namoonni garaagaraa fira qabsoo uummata Oromoo jennee nuti yaadaa jirru hiriira kana hiriira diinaati jedhanii maqaa hin taane itti maxxansaa jiru kun qaanii fi waan dabaadha jedhee yaadani gama koo. Mee hiriira kanarratti akkuma argaa turre qeellam Wallaggaa Gidaamii Wallagga Lixaa Beegii Najjoo Harargee Miidhagaa Lolaa Gurraawaa Arsii Shaashammannee Adaabbaa Asaasaa bakkee garaagaraatti kan inni geggeeffamaa ture. Shawaa Lixaa Amboo Giincii fi Gudarrittis akkasuma geggeeffamaa jira. Mee isa kanarratti alaabaan adda bilisummaa Oromoo ba'eera. Alaabaa sana akkuma duraanuu argine Bishooftuu Hararsadeettis Burraayuu Malkaa Gafarsaa Malkaa Teetiittis alaabaa qabataniiti kan uummanni keenya ba'ee diddaasaa argisiisaa ture. Alaabaan miilana ba'ee alaabaa diinni fuudha itti kennedha yaadni jedhus ka'eera kaleessa. Mee isa kana maal jedhu? Tole jaal akkan hubadhetti wanti kun yeroo hunda irra deddeebi'ee ka'eera. Alaabaa diinati jechuu yoo dhuguma uummata Oromoo diina jedhanii warra amanan ta'een alatti uummanni Oromoo alaabaa keenya jedheetitti amanaa. Alaabaan adda bilisummaa Oromoo alaabaa uummata Oromooti. Kanaaf warroonni akkasitti odeessan kun akka kiyyatti diina Oromoo warra ta'an warra olaantummaa yookiin eenyummaa uummata Oromoo hin barbaanne yoo ta'an warra uummata Oromoo maalummaa uummata Oromoo fi qabsoo uummata Oromoo kana duulama qaballeessii irratti oofuudhaaf ka'an yoo ta'een alatti wanti kun waan yeroo har'aa kanatti dubbatamuu miti jechuudha. Waan ilma Oromoo tokko yookiin Oromoo irraa eeggamuu miti kun.
kanaaf akkuma beennu ilmaan oromoo gaafa gaddaas gaafa gammachuus cidhaa fi rakkina isaa hundarratti alaabaa eenyummaa isaa ta'e kana alaabaa calaqqee uummata oromoo ta'ee fi yaan oromooti jedhanii itti amanan kana qabatanii bahuuni fudhatamaa fi barbaachisaa akka ta'e waan amananiif uummanni oromoo gaafa diddaas geggeessu gaafa cidhas godhatu gaafa gammachuusaa ibsatu gaafa rakkinaaf gaafa gadadoo gaafa diddaa fi balaaleffannaa kana hunda calaqqee isaa kana uummata oromooti jedhanii kan ittiin ibsan kan addunyaa irratti ittiin beekamu kana alaabaan kun kassaa waan ta'eef qabatee ba'a jechuudha. Kana uummanni oromoo guutuun kitiloonni hunduunuu itti amana. Warri faallaa kana ta'an akkuma beennu murnoota xixiqqoo maalummaa eenyummaa uummata kanaa warra hin barbaannedha jechuudha. Warra immoo akkasuma qabsoo uummata oromoo waggaa 100 ol geggeesse kana qabsoo keenya ta'uu qaba jedhanii warra yaadan jechuudha. Diina addaa uummanni oromoo kana immoo bareechee beeka. Hin godhinaayi alaabaa adda bilisummaa oromoo qabatanii hin bayinaayi balaa isaatitu caalaa akkanaa jedhanii afaan fajjeessuudhaaf sababa biraa qabatanii ergama diinaa warra dabarsan hunda dhaga'uu didaniiti jechuudha. Isaan qabatanii hin bayinaa jechuudha isaniin beekan. Uummanni oromoo garuu waan isaanii ta'u bareechanii waan beekaniif kan isaanii kan ta'e waan beekaniif qabatanii ba'an. Akkuma beennu guutuu oromiyaa irratti kaleessa diddaa fi balaaleffannaa sirna gabrooffataa kana agarsiisuuf jecha guutuu oromiyaa bahaa hanga dhihaa kaabaa hanga kibbaatti ta'e irratti alaabaa adda bilisummaa oromoo qabatanii ba'an. Alaabaa adda bilisummaa oromoo jechuun alaabaa oromooti. Akkanatti yaadaan akkuma beennu dhiha oromiyaa qeellamitti aanota garaagaraatti sochiin ta'e waan nama ajaa'ibuudha jechuudha. Waan uummata oromoo hunda boonsudha jechuudha. Hamilee fi humna uummata oromooti. Beegitti argineerraa gidaamitti argineerraa caanqaa argineerraa waan najjoo argineerraa kanneen kana hunda irratti uummanni guutummaatti manaa buqqa'ee ba'e konkolaataa guutanii alaabaa adda bilisummaa oromoo faajjii eenyummaa isaanii kana mirmirsaa oolan waan nama boonsudha. Oromiyaa gara biraatiifis fakkeenya ta'uu danda'a. Akkasuma giddugala oromiyaa lixa shaggaritti uummanni guutummaatti ba'aniiru jechuudha. Magaalota akka hoolotaa giincii olonkomii gudar Ambo kuni waan nama boonsudha. Harargee bahaa dabalatee harargee lixaa guutummaa harargee jechuun hin danda'ama. Fincila addaatu ture waan nama boonsudha jechuudha. Kana hundumaa waamichi hiriirri nagaa hin jiru jedhanii odoo fuuldura dhaabbatanuu rakkoon manaa nama baasee manatti nama deebisuu waan hin dandeenyeef warri mana ho'aa keessa jiraatan warri nyaatanii dhugan warri akka fedhanitti rafanii kaanu osoo hin bayinaa jedhanuu uummanni garuu rakkina keessa waan jiraataniif rakkinni boqannaa waan isaaniif hin laanneef daandiirra waan jiraataniif bakka jiraatan waan hin qabneef waan nyaatanii fi waan dhugan waan uffatan waan hin qabneef diddaa geggeessaa jira. Uummanni oromoo gara biraa hunduuyyuu kan argee birmachuuf hin irra jiraata jechuudha. Kuni waan wal fuuldura nama dhaabsisanii miti. Warreen akkanatti olola akkanaa kana qabsoo uummata oromooti irratti quba qaban kuni diina uummata oromoo akka ta'an oromoo sirriitti beekee waan isaaf ta'uu fi waan isaaf hin taane adda baasee bakka beekaa jirutti bakka dhiiga isaa itti baasaa jirutti warri faallaa qabsoo uummata oromoo ta'an diina addaa ta'uu isaanii uummanni oromoo bareechee beekuu qaba jechuudha. Warra dhiiga uummata oromooti irratti daldalan warra dhiiga uummata oromooti irratti dhaabbatanii ergama diinati warri oromoon guutummaatti bakka itti amanee sochiisaa godhamu irratti kana diina jechuun uummata oromootiin diina jechuudha. Qabsoon uummata oromoo qeerroon bilisummaa oromoo godhaa jiru kun diina jechuudha. Kana oromoon beekuu qaba. Ani akka kiyyaatti yaada kanaaf alaabaan adda bilisummaa oromoo calaqqee eenyummaa oromooti waan ta'eef oromoon waan isa ilaallatu hunda ibsachuudhaaf wanni itti fayyadamu alaabaa adda bilisummaa oromoo alaabaa oromooti. Kanaaf kun akkanatti ilaalamuu qaba. Egaa mariin keenya haala gaariin adeemsisaa jirra jedhee mayyaada. Dhaggeeffattoonni keenyas kanarraa waan guddaa hubattu jedhee mayyaada. Akkuma beeknu gama social media kana waan baay'ee argaa jirra. Gareen tokko hiriira jira jedhee yeroo inni maxxansu gareen tokko immoo hin jiru jedhee gaafa maxxansu gareen biraan immoo dhaadannoo boor ta'u jedhee maxxansa. Uummata afaan faajjiin baay'eetti deddeemaa ture. Haa ta'u malee akkuma atuu jette uummanni sana dhageenya uummata rakkootu manaa baase. Uummanni rakkoo isaa bahu malee manatti hin deebi'u ammas. Qabsoon isaa xumuramu malee uummanni yoomiyyuu qabsoo isaa hin dhaabu. Wanti baay'ee na dinqe gama biraan diinatu waamee diina uummata oromoo mootummaa wayyaaniitu waamee jedhama. Gama biraan immoo shaneetu waamillee kan jedhee afaan baasee dubbataa jiru jira. Dhugaan ilma waaqaatidha oromooni. Dhugaan waan hundumaa ni murteessa jedhee yaada guyyaa tokko abbaan haqaamuu injifataadha. Mee dhumarratti jaal ibsaa hiriira amma deemaa jiruu fi akkuma waliigalaatti rakkoo uummata oromoof fi qeerroo biyya keessaaf uummanni oromoof dhaamsa mataa kee yoo qabaatte. Hayyee galatoomi jaal ani waan jechuu barbaadu fi ergaan ani uummata oromootiif qabu abbaan dhimmaa uummata oromooti abbaan dhimmaa qeerroo oromoo biyya keessa jiru
kan murteeffatu kan waan isaaf ta'uu fi isaan taane adda baasee murteeffachuu danda'u uummata Oromoo fi uummata Oromoo biyya keessa rakkoo fi gadadoon irratti roobee caame kana qofa akka ta'e hubachiisuun barbaada. Kanaaf yeroo hundumaa caalaa uummanni Oromoo yeroon itti harka wal qabatee waan isaaf ta'uu fi waan isaaf hin taane kana adda baafatee waan isaaf ta'u irratti wal tumsuudhaan yeroon itti wal bira dhaabbatu ammaa fi amma ta'uusaa akka beekaniin barbaada. Akkasumas qaamota faallaa qabsoo uummata Oromoo ta'uudhaaf duula kallattii fi al kallattiidhaan Oromoo irratti fi qabsoo uummata Oromoo irratti quba qaban kuni akka of qusatan akka gara qabsoo uummata Oromoo finiinsaa jiran kanatti dabalamanii qabsoo uummata Oromootti firii fi gatii godhaniin barbaada. Kanaaf qaamonni faallaa qabsoo uummata Oromoo ta'an kuni qaamoo tokko ta'anii tokko deeggaraa tokko mormaa tokko labsii yemmuu baasu tokko immoo hin ta'u jedhee beekuma gabrummaa umurii gabrummaa irratti dheeressuudhaaf warra deeman ta'uusaa akkuma argaa jirru akkuma dhagaa jirru kanatti eenyu akka ta'an namni kamiyyuu anuma beekudha. Kana uummanni Oromoo sirriitti hubatee waan isaaf ta'u kana sirriitti beekaa qabsoo gaggeessaa jira. Kanaaf qabsoosaa cimsee itti fufuudhaaf akka wal bira dhaabbatu. Oromoon bakka kamuu jiru inni keessaaf ala jiru siyaasa fi kutaaf gandaan yookiin amantii fi siyaasa birootiin osoo waliin qoodin gabroofataa waloo waliin qaban kana ofirraa fonqolchuudhaaf dantaa fi faayidaa cinaatti dhiisanii akka wal bira dhaabbatan dhaamsan qabaa fi injifannoon uummata Oromootiif. Egaa yaada hedduu fi yaada murteessaa baay'ee kaasnee dubbataa turre. Namni mana tokko ijaaru citaa waliin saamu jedha Oromooni. Qabsoo uummata Oromoo galiinsa bilisummaa uummata Oromooti kana taanaan qaamni kamiyyuu uummata Oromoof qabsaa'u tokko qaama isa biroo irratti situ kana godhee nati kana gochuu qabaa maalidha jedhee afaan faajii uummataa irratti uumuun qabu akka yaada kootti. Dhaggeeffattoota keenya marii ibsaa dhaabasaa waliin hamma ammaatti godhaa turre kanumaan goolamnee jirra. Haala wal fakkaatuun yeroo biraa walitti deebinaa waan nu dhaggeeffataniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Bata kuma ajela kero wambiya jabeda ya kero gara finjiranu biya Kenya male namni ko sodumu akana tintolle kana ko turesu sabako gurgure ora mi afandua jede gara mure lola kero wambiya oboda ya kero alaba noromo bima magarisa ketuni paviftu Bakalchi angate kupa odaiftu Wolsi kabnu male Garan Kenya chiftu Jeda kero Wambiya oboda ya kero Alele kero njin alele ka Alele kero Alele obojin alele ka Alele obojin alele ka Alele obojin alele ka Alele obojin alele ka Ofe 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 Na ofe wala kara Na ofe Alugufa Na ofe Koranara Na ofe Oyalera Na ofe Alerobe Na ofe Raitura Na ofe Asabochi Na ofe Orgaterra Na ofe Sinasani Na ofe Acharara Na ofe Oromera Na ofe Daldugufa Na ofe Rayura Na ofe Ambogufa Na ofe Alergera Na ofe Bishoftura Na ofe Danvidolo Na ofe Napansera Na ofe Intigufa Na ofe Kujira Na ofe Arsigufa Na ofe Finera Na ofe 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 Na ofe 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 Na ofe Na ofe Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Qophii keenya guyyaa biroon hanga wal agarrutti nagaan nuuf turaa. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaan gadaa bilisummaati.